Wayyuu Holistic Media. Nuti biyyi teenna oli jedha. Nuti addeen teenna oli biyyi teessa eessa? Nuti biyyi teenna oli. Inyaas ሀገራችን በሰማይ ነው. Nu warra as jiru malee warra oliiti. Nu warra baraati moti warra bara baraati. Warri bara bara ameen. Hallelujah. Nu warra oliiti. Kanaaf ilaalchi keenya akka olii san ta'uu mala. Ilaalcha lafaa keessaa baa dhimma buddeenaa dhimma bullaa. Dhimma lafa tanaa dhimma adaalaa keessaa baa nu warra oliiti akka warra olii yaada. Waan samii yaada, waan mootummaa waaqaa yaada, waan jireenya bara baraa yaada. Qulqullooti lafa tanarra jirtan haga buraasa qofa lafarra jirra. Jiruu tanaan duuba hundi keenya addee itti gallu qabna. Lafa san lafa Yesuus dhiiga ifiitiin nuu jaara. Mootummaa waaqaatti galla waan lafa tana qofarra ifin daangessina hin quuttaa buddeenaa halafaa ta oolii ta bulii ta nyaataa ta manaa ta makiinaa ta wantoota didiiqoo tana keessa baa ilaalcha keessa ol dabarsa. Nu warra oliiti. Yennuma waan lafaallee hojjannu teete gubbaa gadi laalla. Isin warra oliiti. Waan biyya lafaa tana guuttulle dhidhattulle teetulle hanqattulle ilaalchi keessan ka olii haa ta'u. Mennu warra oliiti jedha. Gaafa ilaalcha oliitiin guutante talafaatu homaa sittan fakkaatu. Talafaalle yoo salleen dhaddu. Silaan dhadduube. Silaa hiyyoommattu. Silaa wan dhaddu haga lafarra jirtu waaqinuus si waliin ati karoorfattee hojjatta teenaan waaqinuus hin dhabsiisu. Ammoo talafaa tanaa jettanii jireenya keessa ifin gurgurina. Kalafaatti darsitanii ifin kennina. Jireenya keessa waa oliirra xiyyeeffadha. Akka warra ol gubbaa yaada. Akka warra ol gubbaa tajaajila. Yeroo xiqqoon duuba hundi keessaa sin jirtan jaalattammoo jibbitan. Yeroo xiqqoon duuba hundi keessaa sin jirtan. Maka warra dhibiyaas charchii tana guutee ta'e. Jaalattammoo jibbitan waggaa 120 duuba marti keessaa sin jirtan. Nami amma na dhageessaa jirtan tokkochilla waggaa 100 hadhaatiin duuba hin jirtaas. Saalle ijoollee duddaa baatanii ranfaatti jiraa fi dheeres. Kanaaf isin warra oliiti. Kanaaf waa olii yaada. Waan lafa tana mataa isin hin bawwaafatin. Dhidhattulle guuttulle toltulle midhaatulle dhabaatulle ilaalcha olii qabaadha. Nu warra olii. Yesuus wanni lafa tana dhufee samaayi fannoo gubbaa fannifamee du'ee wanni inni jiree dhiiga ifii nu lolaaseef akka nu makiina bitannee mana jaartaa jaarannuufi moti. Akka nuti mootummaa waaqaa isa waliin dhannee bara baraan jiraannuuf. Hallelujah. Tanaaf ilaalcha keessan ta olii godhadha. Waa olii irratti xiyyeeffadha. Ta lafaa tanarra ta olii qofa yaada. Shanaffaa simbirri hi ariifata ፈጣን ነው። በጣም በፍጥነት ነው የሚሄደው። ይህ አሪፋታ ላናንደም የሮ ከሚዩ የናን ስንብረ አገርተኑ ስንብር አክንደሙ ዡ ፉደሳል ፉደ ከናል የገቡለ አሪቲም ቦ የልባውለ አሪቲም ፉደባ አደታ ከቲት ዳባቱን ቃቡ ስንብር አሪፋታ ፈጣን ነው። አንድ ቦታ አይቀመጥም። አደተከትንተው በከት በሸነኑን ቃቡ የሮም በለሱ ኦላ ከሰ ደማ ሻይ ቡናራ የሮም በለሱ አሪፈታ የሮ ሁንዱማ ዋን ቀባተዛ አደንገ ይሳብ ኩኖ ካን አልከኒ ጉያ hinteema yeroon tapha nuti amma hirriba qofaan fin nami garagariin saatiin 8 nami rafu isaan qatte guyyaalee balbalatti dhadhaanee qursi hirribaa kaasan. Galgala saatii lama rafe adorafu kudha lama guutte adorafu saatiin lama guutte saatiin 3 guutte qursii lafaan kaatu saatiin geette kai maqaa goottaa Yesuusin saatii atiratu sannami waan meeqa hujeera jijjiirama guddaa ragayiisaaf nama guddaa teessan nama barbaadde hirriba dhaab halkanii guyyaa hojjadhu fiigi. Kan salle hojjadhu kanalle hojjadhu saati te sirri fayyadam yeroo te sirri fayyadam time is gold yetti biyyi
نبرة ساعتي ركعة تعرفا رنّة برسنا تان شاي بنان تنّة كذا أدو أده ساعة برسنا ساعتي أدون كماتنا ساعتي تبع كلّان كماتنا ساعتي ريبا كفن كماتنا ساعتي هنوش ما في دان كماتنا إسنا جنامين جتاني باركوا الله ما كرو تربا فيجي واقع سينجر يسوع الله كنا جت كن سالن يلا كن يسرا ما درك جبانجال أتو كويان جرو هجينا إرجامه فوجت نجت يرون تبان تهترو دنجرتو وان تهتف يرون تهتن سريتي فايدا ميسا سنبر الرابرات جافان سنبر في هارومس سنبر بننسوتا كولان كان هندا كيسا وني سادا قد أموري ديرتو لجرات وقا أفرتما في أموري أمك أبو تناني حاجة وقا أفرتما أكما دريكا هجته ديميوزا دنديا garuu waggaa afurtamaan duuba rakkoo tokko isa qunnama. Qoffeen akka ilkaanii isa fayyaddu haduraatuni hin dulloonti waqabuu dadhabdi. Qeeyi isaallee waqabuu waraanuu dadhaba. Koolli isaa kulle itti ulfaata. Kan inni balali'ee wayittiin baatu ku itti ulfaata. Qeeyillee waqabachuu dadhaba. Waggaa afurtamaan duuba carraa isaa lamatu yookiin du'u isaa yookiin fi haaronsiisa. Akan duune yoo barbaade lafa rassaa hamaa wanni dhibiisa dhagarre keessatti dhaqee mana jaarate bakka qopheeffate addee santi waan nyaatu eega naqateen duuba koola ifii kana dhaka addikee muka addikee ifirraa buqqifata. Qeeyya kana ifi dhaanee ifi caanee qeeyya ifi kaqaraa kan ifi keessa buqqisa. Qoffee akka ilkaanitti safetu kawayii nyaatu tana watti dhakaatti mukatti dikuma dikee akka kabeelaa ifirraa buqqisa. Haga warri kun deebi'ee latuufi guyyaa 90 ifi dhossa. Achin duuba qeeyyi kun deebi'ee lataaf koolli kun deebi'ee lataaf qoffeentuu haara teeteef qaanqara teetee baatiif jabaattiif achin duuba akkuma durii kan samayii keessa lixee ol barari. Achi shuu jedhee dhufee abbayaa keessa dhaqee qurxummii qabatee fuudhee ba'a. Waan fedhe qabatee deemisaa wanni isa dhooggatu hin jiru. Waggaa 30 ammallee ifi haaromsee akkas. Jireenya keessaniin yoo haaromfamin yoo haaromsa jireenya hafuuraan qabaatin akka dur baradhe qofa illee aynaa ittiin hin dandeettan. Kanaaf jireenya keessanii haaromfama. Haaromsa jireenyaa qabaadha. Haaromsa jireenya hafuuraa qabaadha. Wanni haaromfannu tokko jecha waaqaati. Lama kadhanna daadimanna sadi qulqulloota waliin waaqeffatis afuri guutama hafuura qulqulluu qabaatis karaa keessa dabarre herrenne akkam ture jennee ifi laalle bara 2016 akkamitti dabarsa jedhee ifi madaan wanni irraa raraggaluu qabdonnaa jiraata raragali wanni ati lakkisuu qabaatennaa jiraata lakkis wanni ati tolchuu qabaatennaa ati tolchi achiin duuba haaromfami. Akka durii kan deemuu hin danda'a. Ariitii ya qaraatiin deemuu hin danda'a jedhi badhisi mudhata kee dhaggi karoorfadhu irraa hojjadhu yennaasa waaqisi gargaara akka simbiraa haaromfattee deemta. Warri waaqa addatee eegatu hundi isaanii haareffante akka simbiraa koolaan ka'ani hin fiigani hin dadhabanu hin deemani hin goganu. Haleluuyaa. Kanaaf waaqi guyyaa dhaqoonqoo tana isi haaressuu barbaada warra horaa ameen jedha. Waaqi isi haaressuu barbaada haaromfama. Akka barattane qofan jiraatina guyyaa haaromfamaa jiraadha. Jireenya keessa haaromsa hunda hafuura qulqulluu fudhadha. Meeshaan nuti itti fayyadamnu adda addaa yoo chaarjiin qabaatin nu hojjetuu hin danda'u. Moobaayilii tana laala. Amma as ta'ee yoo barbaade biyya alaatti dawwalachuu danda'a. As ta'ee yoo barbaade maatii walii haasa'uu hin danda'a. As ta'ee addee fedhetti tajaajila adda addaa naa kenniti. Footoo naa kaasuu dandeetti. Faaruu naa faarsuu dandeetti. Viidiyoo naa waraabuu dandeetti. Ammoo gaafa chaarjii isii dhumate maan naa gooti? Maan naa gooti? Maan naa gooti? Womaan gooti? Atillee womaa gootee hin dandeettu yoo haaromfame. Akka baatiriin duraa dhumate bakka moobaayilii chaarjiin kan womaa gootee hin dandeettu. Kanaafuu bara 2017 irratti ulfinna waaqaa dhagguu yoo barbaadde humna waaqaa dhagguu yoo barbaadde darritee deemuu hin barbaadde waaqi guyyaa addaa haaromfamisiin jedhame ani haareffama jedha. Eera dabalaa jedha.
ere dabala jada waaqi hunna haaromsa galgalan isin guyyaadhaa isinii haa kennu harka keessaa wal fuudhaa maqaa Yesuus isi eebbisaara isinii kadhataara maqaa Yesuusin guyyaadhaa kun guyyaa haaromfata isinii haa ta'u dadhabbii kaleessaa dhiboo kaleessaa hanqinna kaleessaa maqaa Yesuus isinirraa cufeera isinirraa cufeera balbala diinni kalee isin gaadaa ture hunna qoonqoo tanaati isinirraa cufeera balbala haaraa balbala mudhataa balbala guddinaa isin dura maqaa Yesuusin baneera harka keessa ol fuudhaa naa banameera jedha dabalii jedhi kaa haleluuyaa haleluuyaa jira Yesuus haleluuyaa adda addeetan naa galta akka hangafaa hin galtanu akka hangafa dhuttan hin galtanu akka hangafa dhutta asii deebitan hin galtanu waa haaraa isinii ta'ee galtani mudhata haaraa fudhadhee gala jedha hunna haaraa fudhadhee gala jedha isinii teetu maqaa Yesuusin isinii teetu maqaa Yesuusin torbeessoon simbirarraa wanni barannu simbirri raqanyaa simbirri raqanyaa eagle is fresh food waan du'e nyaatu muka midhaan mukaan nyaatu marra dheedu mukaan nyaatu yeroo hunda foon nyaatani bebaayiriyuu amala bineensa foon qofaan jiraatu akka neenqaa foon qofaan jiraatu saniin ejjeesee waan jiraa nyaata kanaan kakaate yeroo hunda foolee isaa qulqullu yeroo hunda foolee isaa naman jibbisiit allaattii bira na dhaxxane ollaa allaattiin baate akka isimaanti ajaa'ibtan maan jennaa ada isiin raqa nyaatti raqa marroo nyaattuuf waan dhagarte duudii marroo waan ajaa waan du'e waan ajaa'u marroo nyaattuuf yeroo hunda foolee isiin tol simbirri immoo waan jiraa fayyaaletti akka ittiin fuudhee oo'ituu nyaata yeroo cufa hundi isaa sanuma halleluyaa kiristaanni simbira nuti simbira jedhame simbirri raqa nyaatu simbirri waan dhagge duudiin daaku kiristaanni waan dhagge duudiin nyaatu waan dhagartan duudii fittiin guurina waan waaqi isin dhooge qaba waan hin nyaatina waaqi nuun jedhe jira waan hin udina waaqi nuun jedhe jira adda kiristaana keessallee guute kadhoffatee unu jaaroliin dhuttu jedhaa ka'a gubbaa laslaasaa keetee jala waan dhibii keetee nama sodda malee waaqa sobuu hin dandeettu warri raqa nyaatan lakkisa waan biyyi lafaa keessa waan kalee keessaa ba'an oola keenna kaleessaa warri adhalle ooltan addee kaleessaa kan warri qaqqaddan warri raqa biraa ooltan kaachi haleluuyaa waaqi nu yaame waaqa wayyummaaf nu yaame oolaan wayyooma deensaan wayyooma haasaan wayyooma taphaa kollaan wayyooma waan kalee keessaa baatan amala biyya lafaa kaleessaan qaqqabina raqan tuqina men raqan tuqu jedha hin tuqu raqa waan jiraa nyaanna malee maangoona raqa maqaa Yesuusitti le'ii kaleessa oola kaleessa amala kaleessa waaqan beenne nami tokko bara Yesuus hin beenne yoo tan beeffatu teete wamaa miti nami bara Yesuus hin beenne yoo gubboo nyaate wamaa miti nami bara Yesuus hin beenne yoo unee sharmuuxe wamaa miti nami bara Yesuus hin beenne yoo waan adda addaa qaqqabe wamaa miti eega dhiiga Yesuusitiin fayyite eega balchummaa Kiristoosii uffatte ati ollaa santi mudhachuun qabdu raqa bira oolin haleluuyaa raqa biraa kaa simbirri raqa nyaatu simbirri waan dhagge duudiin fuudhu waan oo'ituu malee waan harkarraa malee hin tuqu waan dhagartan duudii quban ka'ina jaaroliin na dhaggitu nami qeessoti na dhaggitu akkasii moti atuu qulqullicha atuu qeessi Kiristoos fannoo gubbaa gaafa sii du'e wanni ka duudiin fannoo isaatiin sirraa dhiqante cubbuun sirraa dhiqanteetti amma atuu qulqullicha kanaaf ollaan teene oola siin madaalle oolin addee siin madaalle tee'i
Taklay ministeriin keenya dhufee bulee horaa keessa ollaa karaa gubbaa ta'ee adooma dinnicha daattaa nyaatuun dhaggitane maan jettan. Dinnichi bexaaxaa kun ollaa kun gooroo guddinaa kana bayee barbare ef dinnichaa yoo taklay ministeriin karaarra bayee ta'ee nyaatuun dhaggitane maan jettan. Arda isi nisaayyuu. Isuma sallakis namummaa isin televizyinii keessa dhaggeeffannee beektan namummaa isin addee ta'e beektan yoo addeen ta'e dhagartan. Amma isa sanuu lakkisa anaa aduu dhagartan akka. 2017 bara wayyummaa bara qulqullummaa bara waaqaa murattane hammeenna irraa fagaattane dhugaa Kiristoos tanaaf itti kennitane waan lafaan dida jettane isa waliin deemta isinii haa ta'u. Maqaa Yesuus isinii haa ta'u. Maqaa Yesuus isinii haa ta'u. Simbirri raqan nyaata sagaleef qulqulluu nyaata. Sagaleen qulqulluun nuti nyaata nuu kennante kun hojjecha waaqaati. Kana nyaadha ka nyaadha nuun jedhame kana. Isa kana keessa guura. Isa keessa guura lallaba. Isa keessa guura faarfadha. Isa keessa guura tajaajila. Isa keessa guura raaga. Tajaajilli keessan duudin madaalli jecha kana haa ta'u. Jecha kanarra dhaabbadha tajaajila. Waan Facebookii, waan TikTokii dhiisa, waan kitaaba qoyyicha haasaa. Dhugaa asi keessa jirtu waraabbantee waan dhumattumatti baratanii waa hobbaasanumatti. Warri kana lafa naxxanee TikTokii fi Facebookii waliin darritan dachaa. Waa oituu asi keessa ciisa, asi keessa guuraa nyaadha. Guyyaa guyyaa waa isin fayyada. Guyyaa guyyaa waa isin xaqqama. Guyyaa guyyaa waan jiran isinii ta'a. Kuno jecha kana keessa jira. Asi keessa guuraa nyaadha. Bara 2017 sagaleen keessan kana isiniif haa ta'u. I recommend you this fresh food, the Bible, the scripture, the word of God. I recommend you for you this new fresh word. Isa kana kuno isinii dhiyeesseera. Nyaadha isarraa nyaadha tajaajila isarraa nyaadha lallaba. Sabaakiin jecha waaqaatiin guutamee lallannennaa inni lafaa ka'uyyuu hafaan gubbattuu beekan. Isaan guutama, Kiristoosin guutama, jecha kanaan guutama, waan Yesuusii lallaba, waan ollaa, waan safaraa dhiisa. Amma barri 2017 waan bara waan Yesuusii lallabnu, bara waan Yesuusii faarsinu, bara waan Yesuusii dubbannu, bara waan Yesuusii muddinyu, bara ifi muddisuu lakkinnee Yesuusi muddinyu, bara ifi guddisuu lakkinnee Yesuusi guddinyu, bara ifi ol qabuu lakkinnee Yesuus ol qannu. Bara dhimma buddeenaa, dhimma garaa, dhimma manaa. Dhimma makiinaa raagnuuf lallannu irra Yesuus bara lallannu nuuf haa ta'u. Tokko qofa dubbadhee dhaaba. Simbirri hobombolattii jaalata. Bineensoti lafarra jiran hundi isaanii yennaa hobombolattiin kaatu dambalii yennaa kaatu irraa baqatan. Karaa hobombolattiin dhufte karaa dambalii dhufte irraa baqatan. Simbirri immoo yennaa hobombolattiin girrisaa dhuftu gara samayii keessa ol lixee ol dabaree mataa hobombolattii gubbaa ta'ee isiirra balali'a. Hello, namni dhaggeessaa jirtan. Hello, namni dhaggeessaa jirtan. Simbirri bara 2017. Simbirri bara 2017. Rakkoon gadi qabuu kan dandeenye, gufuun kan gadi qabuu hin dandeenye, chaalenjiin kan gadi qabuu hin dandeenye, haalli kan gadi qabuu hin dandeenye, ka haala gubbaa darree deemu. Hallelujah! Yennaa hobombolattiin kaatu laana qofa billiidhe keessa ol dabaree gubbaan jirtu ada isi. Ada lafa tana jala bububbichi malee ada gubbaan jirtu. Nami dubbiin galteef. Ada wanni gubbaan jirtu. Ya isin jala kana bubbichu billiidhe gubbaa dabaree gubbaa ta'e. Yennaa san koola ifiillee gallakkisee irra bashannana siin jala. Isinuu isa baattee deemti. Isa fuuteen deemtu, isa fuuteen gombichu, isa fuuteen konkolaachittu, isa baattee deemti. Warri waaqa addatan. Akka simbiraa warri haareffame rakkoo isaan dildila teete baattee gama buuchi malee rakkoo isaanii awwaaltu.
haalli adda si rakkisu, haalli adda si qoru, haalli gufuu si ta'u, haalli guyyaa guyyaan sitti hogisa, waan si fuudhee darraatii motiin, waan qabee gara kakuu ta'eetiin si dhaqqabsiisaati. It is not problem, it is opportunity. Dubbiin rakkoon adda sitti dhuftu kun carraa. Carraa ati ittiin guddattu, nama si jibbu, nama si tuffatu, nama si ceeqalchu adaala keetiin namni qaddu baga gammadu. Nama halkanii guyyaa inni hin xaqqamu, inni wamaan ba'u, inni maanti maa, isiin maanti maa nama siin jedhu. Nama faarsa innillee maanti maa isa fattama faarsaa, isa fatti raagaa, isiifatti si raaddu, nama siin jedhu nami qaddu, nama si tuffatu, nama si gadi qabu nami qaddu, nama sani waaqi wanni si qopheesseef dildila godhee gama ittiin si buusu. Yeela diina moosaa, maaska diina moora lama gando, hallelujah. Rakkinni adda sitti faakkanu adii karaa baafama kiyyaati jedhaan, raafaman sodaadhu jedhaan, raafama keessa baafaman jira jedhaan, raafami kun karaa ittiin guddadhu jedhaan. Isinii teetu maqaa Yesuusin, isinii teetu maqaa Yesuusin. Haala laalteen sodaatin, bara laalteen sodaatin, adii laalteen sodaatin, idaa laalteen sodaatin, rakkinadhaa laalteen sodaatin, dukkanadhaa laalteen sodaatin hin bariit. Ergaa qaba hin bariit. Adhasin dukkanteetti hin bariit. Dukkanti adhaatun tafuullee ganamaati hin bariit. Harka keessaan na olii ol fuudhaa yeroo tokko naa bariiti jedhaa. Dabalaa jedhaa. Dabalaa jedhaa. Dabalaa jedhaa. Isini bariiti maqaa Yesuusin. Chaalenjiin adhaa. Rakkinni adhaa. Ormaati adhaa. Hogaa adhaa. Carraati ittiin guddattu baga gammaddu. Warra daadhii adda addaatiin tuffatantanii rakkattanii rakkoo tana keessa jirtan boru gamaa wal agarra. Bu'uu geettanettanii gamaa wal agarra. Haalli si dhiphiseera, haalli si rakkiseera, deemsa si dhooggeera. Ammoo karaa hin jiru. Hin jira karaan. Hin jira karaan guddinaa. Hin jira karaan mudhatiisaa. Hin jira karaan bayiisaa. Hin jira karaan guddinaa. Maqaa Yesuus isinii haa taatu. Jecha dhageenya waaqni nu eebbisu. Wayyuu Holistic Media.